السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما حركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورموك أقالي للدنيا رترغمتن كبجافي جارلك يا بكما سنجرتني تسمبرها كقبو سنين جچا غا حرس أوديفنو تكون ولتي ديبني جرا كيساتو إبسا جنو جتوتا FIBT والقبتي odeeffannoo jiru kan isin biraan ga'u ta'a. Akkasumas artistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa itti qaatafarii fi waldhabdee lammii taayee jidduu jiru akka armaan gadiitti kan isiniif dhiyeessu ta'a. Ani qopheessaan qophii chaamina walii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Ibsaa ejjennoo hojjettoota FIBTV Finfinnee jaallattootaa fi dinqisiifattootaa fi akkasumas uummata Oromoo hundaaf FIB'n waggoota 3 darbaniif haala mijataa fi hin mijanne keessatti miidiyaa uummata Oromoo madaalu akka ta'uuf seera miidiyaa biyyattii jalatti hojii boonsaa hojjetaa ture jira. Keessattuu dhimmoota akka hawaasummaa, siyaasaa, bashannana, diinagdee, ispoortii fi akkasumas aadaa fi afaan sabichaa guddisuu keessatti gahee leencaa bahachaa ture. Turtii waggoota 3 kana keessatti hojjettoonni FIB mindaa malee agabaatii 3 olii hojjechuun beelaa fi dheebuu rakkinaa fi doorsisa hanqina hooggansaa fi hamma walxaxaan manicha keessatti yeroo yerootti uumamuu dandamachuun bilchinaa fi ogummaan irraa aanuun miidiyaan FIB miidiyaa sagalee Oromoo ta'ee akka tajaajilu hojjetaa ture jira. Hojjettoonni FIB ogummaan kan badhaadhan akkasumas editoriaalii miidiyaa biyyattii giddugala godhachuun hojiin hanga ammaatti hojjechaa ture ragaa guddaadha. Kana bu'uura godhachuun hojjettoonni FIB hooggansa miidiyichaa irratti ibsa ejjennoo qabxii abbaa 8 armaan gadii baasanii jiru. Oromoon tokko Oromoon lama hin jiru, Oromoo kaan boochisaa kaaniif qabsaa jechuun fafa. Hojjettoonni miidiyichaa 40tti siqan mindaa takka dhabaa takka argachaa obsaa fi bilchinaan as geenye jirra. Har'a hooggansi ofittummaan guutame miidiyaa qabsoon godha jechuun hojjettoonni biyya keessaa akka bittinnaa'an taasisuun sabboonummaa miti tokkummaa Oromoos kan diiguudha. 2 hooggansi dhaabbatichaa ifaajee hojjettoota isaa mindaa fi faayidaa isaa kabachiisuu osoo maluu dantaa dhuunfaa ofiitiin hojjettoota kutannoo fi fedhii uummatummaa qaban barreeffama miidiyaa hawaasaa fuula tokkoon bittinneessuun admaleedha. 3 idaa yookaan liqii dhaabbatichi qabu hojjettoota irratti gatanii biyya ambaatti baqachuun qabsaa'aa fakkaachuun safuu Oromummaa fi namummaa irraa kan fagaateedha. 4 seera hojjetaa fi hojjechiisaa biyya kana keessatti hoogganaan dhaabbata tokko haala ta'e barreeffama fuula feesbuukiitiin hojjettoota ari'uun hin dandahamu. 5 uummata Oromoof qabsaa'uun maqaa uummatichaa maallaqa sassaabuun dantaa dhuunfaaf oolchuuf osoo hin taane dhugaan rakkoo uummatichaa keessa taa'anii rakkoo uummatichaaf watwaatachuun ogummaa keenyaaf amanamummaa hojjechuun aantummaa uummata keenyaaf qabnu ta'e waan nutti mul'ateef goofandimii irraa dhugaan qabsaa'uu filannee jirra. 6 nuti hojjettoonni FIB irraa jireessaan umrii dargaggummaa keessa jiraachuun keenya beekamaadha. Kanumaanis sirna wayyaanee qeerroo hedduudhaan buqqisanii sirna jijjiirama haaraa kana fidan keessaa adda duree ta'uu keenya uummatnis quba ni qaba. Seenduubee hojjettoota FIBs uummatni qorachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu gootummaa fi xawalwaaltummaa hooggansaatiin akka hojjettoonni FIB dantaa uummataa hin qabne fakkeessuun akka waan qabsoo fidhatanii biyyaa ba'anitti uummata Oromoo sobuuf ammoo olola hojjettoota FIB irratti olola oofuun fudhatama akka hin qabne uummatni Oromoo ni beeka. Kanaaf tooftaa haala qabsoo keessatti fayyadamaa turre ammas fayyadamuun gantoota Oromoo saamuuf qophaa'an ogummaa qabnuu fi dhugaa uummata keenya qabannee qabsaa'aa fi shira jiru hundeen ni buqqifna. 7 hooggansi dhaabbatichaa of harkaa qaba jedhu miidiyaa maallaqa uummataan ijaarame kan dhuunfaa godhachuun akka barbaadametti hojjettoota ari'uuf hojii dhabamsiisuun aadmalee ta'ee osoo jiru hooggansi dhaabbatichaa garuu hojjettoota isaa muuxannoo hojii fi hiree gara fuulduraatti hojjettoota isaa ukkaamsuun aadaa godhatee jira. Kanaaf gocha nama dhuunfaa kana ni balaaleffanna. Ammas FIB'n miidiyaa nama dhuunfaa ta'ee akka itti fufu yoomiyyuu beekamtii kan hin laanne ta'uu keenya ni ibsina. 8 nuti hojjettoonni FIB kan kaleessa daran jabaannee sagalee uummata keenyaaf ta'uuf yeroo dhiyoo keessatti uummata keenya waliin deebinee wal arginee ogummaa keenyaan uummata keenya tajaajiluuf gamnummaa fi waadaa uummata keenyaaf seenaa gootummaa fi daba seenaa nurratti raawwatame uummatni keenya itti siqeenyaan akka hordofu gaafanna. Nagaa wajjin hojjettoota FIB TV Sadaasa 11 bara 2022 Finfinnee.
Masarat dhaabaa obboleettiin teenna qaalii yeroo hedduu quuqama sabaa kan qabduu fi keessattuu aartistoota keenya gargaaruu irratti kan yeroo hedduu xiyyeeffattu karaa peejii isiitiin rakkoo jidduu artist Ittiqaa Tafarii fi akkasumas Lammii Taayee jidduu jiru karaa peejii isiitiin akkana jechuun ibsitee jirti. Gufuu qabsoo saaxiluun gama qabsoo keessatti tokko waan ta'eef malee ajandaa uumuuf miti kana na of kolchaa jette. Dhimma hoogganaa FIB obbo Lammii Taayee fi artist Ittiqaa Tafarii odeeffannoo qabatamaan kunooti. Dhimma kana yeroo dheeraaf namoonni tuttuqanii sodaatu. Ittiqaanis yeroo ummanni hojii haaraa narraa eegutti dhimma dhuunfaa kiyyaan ummatatti hin bahu jedhee namoota waan kana FIB irratti maxxansan jaarsan fixanna jedhee haksiisaa ture. Bara 2019 abbootii qabeenyaan badhaasa konkolaataa furtuun goota keenya artist Haacaaluu Hundeessaatiin lafa gootichi eebbisaa addunyaa itti wareegametti bakka bu'aa eebbisaa jedhanii kennamuufii hedduun keenya quba qabna. Konkolaataan suni durumaa rakkoo kan qabu waan tureef waggaa tokko oliif waliin rakkachaa ture. Isa boodatti isa gurgure. Qarshii sanatti waan harkaa qabu dabalee konkolaataa miliyoona tokkoon bituuf hiriyaa isaa waliin osoo deemuu buufata gurgurtaa konkolaataatti obbo Lammii Taayee wal arge. Waan itti jiru erga baree booda obbo Lammiin dhiisi hin bitini dilbata dhufu Jaamboo Jootee fi Galaanaa Gaaromsaa wajjin si barbaadan jedheeni. Dilbata sana wal arganii obbo Lammiin maaliif akka isaan barbaade yoo gaafatan Ittiqaan uummata Oromoof aarsaa guddaa kanfalee konkolaataa isaan hin madaalle bituu osoo konkolaataa isa hin madaalle bituuf osoo jedhu argeen gargaaruun barbaade. Konkolaataa koo bara 2019 miliyoona 2.5 nan kennaa fi qarshii miliyoona 1 harkaa qabu naaf haa kennu. Isa hafe miliyoona 1.5 dhaabbanni keenya waltajjii garaagaraa hojjechiisee akka kafaluuf gochuu ni dandeenya. Gaafa qarshii miliyoona walakkaa dabalee maqaa nan jijjiiraf jechuun dubbate. Ittiqaanis qarshii of harkaa qabu miliyoona 1 akkaawuntii baankii obbo Lammii Taayee fi haadha mana isaa sadaffaa Aadde Ayyaantuu Abarraatiin galchee bakka bu'ummaa faana konkolaataa fudhate. Sana booda Ittiqaan komii garaagaraa obbo Lammii irratti kan ka'aa jiru yoo dhagahu qarshii miliyoona walakkaa liqeeffatee akkuma waadaa walii galle qarshii qopheessee maqaanaaf jijjiiri gaafa jedhuun baqatee Dubaay ji'ootaaf ture. Dubaay irraas deebii osumaa miliquu waggaa tokkoof baatii tokko guute. Caamsaa 6 bara 2014 Ittiqaan konkolaaticha osoo oofaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin marsee qabe. Maali jennaan obbo Lammii Taayeetu idaadhaan qabsiisee ajajamna murtiiti jedhame. Jaamboo fi Galaanaan bilbilanii yeroo gaafatan qabeenyi dhaabbataa keenya Finfinnee Integireet FIB hundi dhoorka itti baheeraa idaadhaan qabame nan sirreessaa na eegaa jedhee achumaan dhokachuu eegale. Himanni irratti banamee qabamee hidhame. Hidhaa guyyaa 6 booda jaarsummaadhaan waggaa tokkotti konkolaataan miliyoona 2 ol darbeera waan ta'eef ani cheekii birrii miliyoona 1.7 nan kennaaf jedhee ji'a tokko fuulduratti butee hagayya 30 bara 2014tti cheekii barreessee fi wabiidhaan bahe. Abisiiniyaa baankii cheekii guyyaa gahe gaafa ilaalan akkaawuntiin inni barreesseef kan bara Keeniyaa irraa galu banatee diyaaspooraa akkaawuntii maallaqa hin qabnee fi cufaadhaa yookiin kiloosdii kan ta'e. Ittiqaan osoo diina meeqaan marfamee jiru baatii 6 miilaa fi taaksiin socho'aa ture. Irra deddeebi'anii namoonni jajjaboon jaarsummaan gaafatamee argamu waan hin dandeenyeef himannaan irratti banamee yakka cheekiin gowwoomsuun osoo barbaadamu karaa daangaa baqatee Keeniyaa gale. Erga bayees homaa na gochuu hin dandeessu. Akkuma ati sirba warraaqsan uummata biratti fudhatama argatte nutis oduu uummanni jaalatu tokko yoo miidiyaa keenyaan dabarsine uummanni nu cinaa hiriira jedhee dhaadachaa ture. Dhimma dhuunfaa koo tuffadhee dhiiseen malee anuma akka dhuunfaa kootti sagantaa garaagaraa dhaabbanni isaanii faana qopheesse qarshii 1,100 fi qarshii 1,100 fi 50,000 dargaggeessa hojii koomedii yeroo gabaabaa keessatti uummata biratti fudhatama argate kabbitoo yookiin jaakoo amantee birrii 1,100 fi 20,000 FIB irraa ari'e. Artist Lijiyaared 1,100 fi 50 dhoggate. Namoota mana ijaarsisee isaan isiniif kenna jedhee namoota 100 lakkaa'aman mindaa waggaa tokko liqeeffatanii sheerii bitatan maallaqa qonnaan bulaa kan diyaaspooraa sheerii bitatan mindaa hojjettoota FIB karaa istiidiyoo FIB dabalatee imannaa 50 ol ofirraa qaba. Kana hunda awwaalee har'a Keeniyaatti galeen qabsoo gaggeessa jedha. Waraabessi biyya isaa hin beekne deemee kal'oonaaf afaa jedhe.
namoonni jaalala ittiqaaf qabdan akkasumas quuqama oromummaa qabdan ittiqaa Tafariif torbee tokkotti konkolaataa dachaa sana ta'uu bituu fi dandeenya. Baay'inni keenya maqaaf yookiin gufuu walitti ta'uuf ooluu hin qabu. Akka namootni kun taaksii fayyadamu akka namoota kaanii taaksii fayyadamuu hin danda'u. Halaalaa mul'ata. Oromoo keenyatu halaalaa itti fiigee ittiqaa keenya jedhee jaalala keessa diinaaf saaxila. Ji'a jahaaf istiidiyoo irraa hafee dhokfatee rakkachaa ture. Gaafuma of biraa dhabne qofa boohuu gurraacha uffachuun fala hin tahu. Maal gochuu akka qabnu irratti mari'annee karaa keessaanii na dubbisaa jetti obboleettiin teenna qaaliin Masarat Dhaabaa. Artistiin keenyaa kabajamaa fi jaallatamaan artistii Ittiqaa Tafariis karaa fuula peejii isaatiin akkana jechuun ibsatee jira. Dhimma anaaf obbo Lammii Taayyee ilaalchisee waan na mudate sababni haga har'aa cal'iseef jedha. Tokkoffaan akka ilma Oromoo tokkootti aadaa qabnaa. Akka aadaa keenyaatti waan maanguddummaa bira darbitu hin seene. Lammaffaa waa'ee konkolaataa dhabuu koo osoo hin taane waa'ee warra miila dhabaa jiru, waa'ee uummata lubbuu dhabaa jiruu fi kan maatii dhabaa jiru jala ajandaa fudhadhee sagalee xiqqoo isaan qaban tana jalaa hin hatu jedheen. Namoonni dhimma koof akka malee aartanii miira keessan ibsachaa turtanis jaalalaa fi kabaja oromummaa fi nageenya koof waan dhimmamtaniif hedduun isin kabaja, hedduun isin jaaladha, ulfaadha jedheeni. Ani jabana roorroo irraa haga saaqe saanqaatti konkolaataa miti kophee gaarii osoo hin qabaatiin akka bineensaa adamsamaa lubbuu koo irratti murteessee hiriyoota koo jajjaboo hedduu faana boqachuurra du'a filadheen waan keessa koof keessa ummataa jiru baasee dubbachaa ture. Kophee malees waggoota baay'ee deemeera waan ta'eef tarii yoon qananii wallaale malee rakkinaan waliif haaraa miti. Hawwii bilisummaa malee aartii Oromoo keessaa akka artistii keenya abaluun jireenya gaarii jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Dhugaa sabaaf jiraatee isuma aarsaa taata. Anis tasa kararraa itti goree osoo hin taane beekeen itti seene waa'ee koo akka haasa'amu hawwee hin beeku. Jaalattoota koon faarfamuu illee akka fannoottiin ilaala. Jaalattoota koo ishoo naaf jedhu fi diina qabi afaan kee hiree eebbisaatu si eeggata jedhee natti dhaadatu irraa kan hafe abaluunaaf faarsii yookiin abaluunaaf arrabsi jedhames ajajni qaama kamuu irraa natti kenname sirbees hin beeku. Erga dubbiin konkolaataa koo shira ta'uu baree ji'a jaha guutuu namoota dhimma kana karaa adda addaa dhagahanii maxxansuuf na gaafatan dhoorkaa kaan maxxansan kadhadheen haqsiisaa ture. Maaf nu dhoorkita jettanii kan anaaf jecha anatti mufattan baay'ee turtani. Obbo Lammiin biyya keessatti namootaan ani kabajuu fi jaaladhu hedduu jaarsummaaf yoo gaafatan na harkatti tuffatee daangaa irraan biyya bahe. Erga Keeniyaa galees namoota inni boordii FIB Keeniyaa jedhee maxxanseen gaafachiisee deebii laachuu hin barbaanne. Ammas inuman dhokfadhe haadhaa fi abbaa koon ilaalee soba konkolaataan koo garaajii jira jechuun hin ture. Isin dhoorkaa kanan tures isaaf haguuguuf yookiin ofii balleessaa ta'e osoo hin taane dhimma dhuunfaa koo tuffadheen waaqaa fi yeroof dhiisee ani waaqaaf dhiisee deebi'ee harka hamaatti akka hin kufne waanan beekuufi. Har'a karaan ani hin eegneen shirri wal fakkaatu namoota biraa irratti raawwatame isa saaxile. Dhibeen miidiyaa FIB keessa ture ifa bahuu keessaa shiran irratti hojjetame ani dhokfadhee ture faana bulgaafate. Waan hundi yeroo isaa eeggata ta'a. Abbaa dhugaa yerootu ifa baasaa kan daba hojjetes yerootu saaxila. Waan qabachuu qabnus boru walumaan qabaanna. Akka Oromoon nu jaalattuuf pilaanii dhabama. Akka Oromoon nu jaalattuuf filaanii dhaba biyya malee filaaniyyuu hin dhabnu. Kan dhugaa dhabe maraaf waaqni haa birmatu. Erga jalqabamee jedheen kaasee malee dhimma kana irratti kana booda homaa hin dubbadhu waan ta'eef gara dhimma Oromoof haa deebinu jedhee karaa peejii isaatiin ibsatee jira. Gaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa akkasumas jaalattootaa fi dinqisiifattootaa artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Ittiqaa Tafarii akkasumas hordoftootaa koo amma akkaawuntiin Ittiqaaf banamee jira. Karaa saniin gargaaruu ni dandeettanii. Akkaawuntiin peejii Masarat Dhaabaa jalatti kaa'amee jira waan ta'eef karaa saniin obboleettii teenna qunnamtanii artistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa sagaleen isaa rasaasa caala sodaatamtu kana bira dhaabbannee waan qabnuun gargaaruu dandeennaan ergaa kootii. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota odeeffannoon ammaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga odeeffannoo birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.